Gadda guddaa keessa jira ammoo warri bilisiginnaa deeggaru warra. Gaddaan cabdee jirti yer. Girrisa namni dhugaa qabu warra. Ima hinjifata sadumaa irratti. Inuma hinjifata turiidhaaf inuma hinjifata. Ummata ajaa'ibaati warri bilisiginnaa. Wallaahi billaahi basitti tallee. Warri bilisiginnaa deeggaru kuni ummata ajaa'iba waan jedhan jarri yaaki. Isa dhumaa irratti maal jedhu beektanii zooranii haqqiin shannafaa dhugaan immoo atti majaanii bara. Dhugaan inuma mo'atti jedhan deemanii girrisaa baga gammaddan irra deebi'ee baga gammaddan irra deebi'ee baga gammaddanii baga hinjifattan warra osoo aangoo bilaashatti lafa argate warra aangoo bilaashan lafa argate bilisiginnaan sinii galee Abiyyiin Ahmad bilaashatti argate aangoo bilaash ifaajee tokkoon alatti aangoo mootummaa Itoophiyaa ta'uu argatee itti ashoofee farkaa baasaa jira jechuudha. Aangoon Abiyyi harkaa ba'e bara quban qabdanii. Abiyyiin amma wanni takkattiin isa haftu waraanni qofa itti marsuudha. Dhugaa rabbii isinitti ba'a qabadhaa dubbii kana. Poolisiin qofa kib itti gootee poolisiin maan Itoophiyaa kun kama xiyyiitii itti qabdu argitalaa. Stop. Akkana andaay naqaannaq. Qom. Ijji wadalaa. Tambarkak. Ijji wadalaa. Gixxim. Umar al-Bashir. Tana qofa eegaa jirra malee akka isin amma bilisiginnaa wadafiitti bilisiginnaa ittaan kana irraanfadhaa kaleessa isinitti himne gaafa faranjiin isin waliin jirtu isinitti himne karaan kun isin riimi stop wayita faranjiin isin waliin jirtu har'a faranjiin isin waliin hin jirtu isinitti himna dhugaa nuti gaafa Abiyyiin Ahmad Nobel Prize dhufee Norweetti fudhatu hiriira ittiin baanu jennee dhiifnee miti hiriira ittiin baanu jennee dhiifnee bargaafsan amma garuu waan takkatti qofa eega jirana poolisiin massaaraa itti qabee Abiyyi Ahmad harka samii ol qabee harka kee garagalchii harka kee duuba deebisii salsalata qofa itti hidhuu qofa qabadhaa dubbii kana bilisiginnaan ani isinitti meera bara Abiyyiin carraa Itoophiyaa keessaa bahuu argachuudhaaf hin taa'u waan kana galmeessaa qalama gurraachaan qalama buleedhaan galmeessi diimaan jala sarari Profeesar Ahmad Culullee jedhee galmeessi onnaa kaaye. Har'a namicha tokko argitanii Afrikaa keessatti poolisiidhaan qabamee seera jala oole. Shifta makka Abiyyi Ahmad mootummaa abbaa irree gabroonfata. Ameerikaa yoona Biraanuu Juulaa birrii itti cuqqaalaa jirti. Baacaa dabalee jeneraal Itaamaajoor Shuumii Itoophiyaa kanatti Ameerikaa yoona birrii dirgim. Ameerikaan siin raftu. Ameerikaan Saddam Huseen qabatte Abiyyi qabachuu hin dadhabdu. Biyya Itoophiyaa keessan boo. Wallaa rabbi isin agarsiisa. Rabbiin isin agarsiisa warra Ameerikaa tuffattan. Ameerikaa sila jarana. Akkuma baatii fufaatii fi Mutsafaan jaarraa gadi buuftee laaltu sani gabbuuftani. Yaa miskiinummaa keessa. Ummata Ameerikatti illee ashoofu isin malee nagarree. Jawaar Mohammad Oromoodhaa idmee isaa qabsoo tana geggeessee Abiyyi Ahmad gara aangootitti fide. Mootiin girrisaa nyaachuu dide. Cukkoo maloo jedhe. Daabboo nyaadhu jedhe. Buddeena nyaadhu jedhe. Qabaa ganna dhiisaa jedhe jettanii Jawaari ashoofaa turtan. Amma ammoo doolaan Joo Baayiden saree godhuu jammartaniimi. Jaldeessa godhuu jammartaniimi. Tahaftee akka Ameerikaan xiiqii keessa galteetiniin Abiyyitti dhukkee kaaftu itti jabeessaa jirtan. Jabaadha. Bravo. Akkanatti isin beeyna ijoollee bilisiginnaa. Itti jabaadha. Waan badaa malee hin dalagina. Waan Ameerikaa aarsu malee waan biraan godhina. Isin deeggarran. Itti muddaa. Nuti ammoo Joo Baayiden porofaayilii irra kaa'annaa akka jirru. Girri isaan marti. Mootummaa Ameerikaa porofaayilii la godhan. Isin ammoo warri bilisiginnaa fotoo isaa garas balleessaa saree godhaa jaldeessa godhaa gafura. Waan feetan godhaa. Isinumatti jabaatti malee wanni isin laafu takka illee hin jiru. Isinii galee ammoo isin kaleessa isinitti fileeruuti. Gaafa Abiyyi badhaasa Nobel Prize fudhachuu Noorwee dhufu Abiyyi Ahmad nyaatamtee jirtaa girrisaan si qabee haqan qabdu tashannafte jennee itti himne. Har'a isa dhumaa irratti har'a bar girrisaa gadi baatee bilisummaa ibsachuu malee homaa siin hafne bar ilil jettee aangoon harka deebi'ee jettee ibsachuu malee homaa siin hafne bar. Homa takka siin hafne. Bilisummaa qulqulluu bilisoomte Oromiyaan oppodiyoon guutumaan guututti baduuf deemti. Oppodiyoon jechuudha. Oppodiyoon. Ani maaliif kana isiniin jedha beektanii? Walii sheer godhaa rabbi guuta. Quba keessan kana itti fayyadama. Sheer godhaa itti fayyadama. Ay girrisa. Aboo injifannoon galuun baranumaa bara. Injifannoon galuun baranumaa.
injifannoon galuun baranumaa waa takka isinitti baafee dhageeffadha dhagayaa jedhadha waan ajaa'ibaa isinitti fuudhaaf deemna gaafa jalqaba Abiyyiin Ahmad Jawaar Muhammad hidhu maal jedhe uummanni bilchiginnaa kun beeytanii namni biyya diigaa jiru Jawaariin mana hidhaa seensifne Baqqalaa mana hidhaa seensifne Jaal Daawud Ibsaa rakkoo takkaayyuu hin qabu jara kana eega ofirraa hiine biyyi nagaa argatte ani murteessan meelaalaa Itoophiyaa irra sadarkaa isinirra jirtu sadarkaa isinirra jirtu meelaalaa har'allee rabbiin Itoophiyaa dhugaan ummata miskiina ummata keenya ummata Oromoo ijoollee teenna Finfinnee keessa dhumatte qeerroof qarree dachii Finfinnee jala awwaalamte dhiini Hacaaluu Hundeessaa hayti Oromoo ta dhokatte Abiyyi Ahmad karaa jallinnaa malee karaa qajeelaa oofaan jirtu qabadha maaliif kana isiniin jedhe beeytanii guyyaa har'aa kana mootummaan Itoophiyaa ibsa isaa kennee jira Ameerikaadhaaf deebii deebisee jira mootummaan Tigraayis deebii deebisee jira ejjannoo amma mootummaan Ameerikaa kenne mootummaan Tigraay jechuudha wayyaaneen lipheedhaan fudhanna jedhan onneedhaan viizaan kun amma qoqqobbiin hooggantoota waraana warra Tigraay irrallee kaa'amemi onnee banannee fudhanna waan amma Ameerikaa nurra keette kana Itoophiyaanoo hin fudhannu jette san qofaa miti Ameerikaan uf eeggannoo godhuudha qabdi wanni Ameerikaan dhabdu waan baay'ee jira Ameerikaa doorsisuu jammaran alalaalimee dalagaa bilchiginnaa Ameerikaa waan dhabdu baay'ee qabdi uf eeggachuu qabdi uf eeggannoo isii barbaachisa Ameerikaa uf eeggannoo isa dhumaa mastanqaqaa itti kennu har'a ambaasaadar Diinaa Muftiitu jedhe dhageeffadhaa dhaqa uf eeggannoo cimaa si barbaachisa jedhanii Ameerikaaf akeekkachiisa kennan ummata bar Ameerikaa irraa liqaa birrii miiliyoona meeqa fudhatu ummata ijoolleen isaa Ameerikaa keessa jirtu bar akkana Ameerikaa akeekkachiisu kun waan nama ajaa'ibu bar ilmoon isaan dhalan hojjettoota mootummaa warra PP waliin jiru parsantii guddaa ijoolleen isaanii Ameerikaa jiran ijoolleen isaanii Awurooppaa jiran Awurooppaaf Ameerikaa waliin hojjechuu jiran achi ta'anii Ameerikaan uf eeguu qabdi jedhama maaliif nagayaa Ameerikaan biyya dimokiraasiiti Awurooppaan biyya dimokiraasiiti jedhanii ijoollee isaanii itti ergatanii ijoolleen isaanii biyya Awurooppaa fi biyya Ameerikaa keessa jiran garuu ka Ameerikaa akeekkachiisu isaani Ameerikaarra Joo Baayiden bar mucaan isaa Itoophiyaan jiru ilmi Joo Baayiden Itoophiyaan jiru bar wucci guddaa ministeerii Antoonii Bilinken daa'imni isaa Itoophiyaan jiru bar kanneentu achi ta'anii Ameerikaa akeekkachiisan waan isin ajaa'ibu ofii ammoo biyya Ameerikaa biyya dimokiraasiitti biyya nagaati jedhanii ijoollee isaanii Awurooppaaf Ameerikaatti ergatanii barsiifatu yoo dubbiin itti jabaattee dubbiin lubbuu keette niitii ofiillee Awurooppaatti ergu Ameerikaatti ergu har'a ammoo achi ta'anii Ameerikaa akeekkachiisu isin barani wallaahi lasiif rabbiin kun yoo waasi jalaa cufu goota si godhaa bara maal taatan isin harka qullaa goota taati bara Ameerikaa Raashiyaa isinitti maan biyyoonni akka Raashiyaa biyyoonni akka Turkii biyyoonni akka Chaayinaa Ameerikaa duran dhaabattu isinitti maan Awurooppaan Ameerikaa duran dhaabattu waan ajaa'ibaa isinitti maan dhageeffadha seenaa biyya amman keessa jiru Jarmaniin biyya quuftuudha biyyi Jarman warra as jiru gaafadha ekonomiidhaan waa maraan biyya of dandeette yeroo mootummaan Ameerikaa Tiraamp jiru Awurooppaan hin jaalatan yoo ka beeytan taate Awurooppaan hin jaalatu Muhammad Nazir bilookiidhaan akka nama gurra kana kaballaa sin naquu agartee sibira jiraadhee akka gurri keessi duudus sin kabalu ila garuu bilookiidhaan akkana quba kanaan gassi qabee akka ati yoo malqiyaamallee deebitee nan laale si godha ka ija nabba baaftu ajala deemte silaa osoo na bira jiraattee kabalee gurra si duucha harka kiyya kana sirra kuta akkatti ila calaw dhugaa sitti himaa dhageeffadhu yoo sitti tolee dhageeffadhu yookaan badii safara kana ilma Abiyyi Ahmad demasi maal na dhageeffatta kara warra addaa isinii galee isin bichatu aara isinii fakkaata bar nullee inuma aarra qawwee qabaattaniif ammoo wanni isin sodaannuuf hin jiru girrisaan isinii sodaatu hin beeytanii kana isin girrisaan hin sodaatu kaleessallee isinii sodaanne har'as boris isinii sodaannu nama meeqa ajjeesaa hartan amma haasofni kiyya akkan harkaan bannime waan ajaa'ibaa isinitti himaa biyyoonni guddatan akka Ruusiyaa akka Awurooppaa kun Ameerikaa sirritti kabajaa qabaniif sirritti eeggatan sirritti Itoophiyaa birrii biiliyoona meeqa Ameerikaa irraa qarqaarsa namoomaa jettee liqii jettee kaan jettee Ameerikaa irraa funaannattu dhiisi Awurooppaan an keessa jiraadhu Jarmaniin biyyi of dandeettee quuftee birriin akkanatti zalaxiin isii akkanatti ekonomiin isii akkanatti hin beekaa biyyiin amma biyya kana dhufe ijoollee jirtu gaafadhu ijoollee Awurooppaa kanarra jiran gaafadha wallaahi Ameerikaa
kabajaa guddaa qabdi biyya addunyaa kana mara. Ameerikaa jechuun Itoophiyaan Ameerikaa akeekkachiisuu dhiisi nagarrama baran. Wayita ambaasaadar Diinaa Muftii Ameerikaaf akeekkachiisa kennu nagarrama akka Mustaafaa fi Baatiin Fufaa yaaddutti yaadina. An duraan ambaasaadar Diinaa Muftii kana hamma tokko warra Abiyyi waliin jiru keessaa namni xiqqoo isii parsantii tokko na biratti diqqishuu isii waan dubbatu irratti yaadee dubbata jedhee ani itti amanu nama sani. Isallee balleessuutti jirti bilchiginnaan isa dhumaa irratti waan hin taane keessa galaa jira innis. Dhugaa isinitti maan ambaasaadar Diinaa Muftii nama mastanqaqaadhaan waan dubbatu beekudha. Amma ammoo dogoggoratti oofaa jiran bakka Ameerikaa kanatti jechuudha. Mee laala hin beekaa bara nama amma PP keessa taa'ee bu'aa qabu hin beekaa bara. Ambaasaadar Diinaa Muftii hin dinqisiifadha. Yeroo ijjannoo kennuu irratti taragaaga'eetiin ibsa kennaa waan jedhu san ammoo uf eeggannoodhaan dubbata. Sinii galaami uf eeggannoodhaan dubbata zaachaan qabu dubbiin isaa sodaachisaa waan akkasiisan of keessaan qabu tasgabbiidhaan waan jennu sanitti deema. Amma bakka kanatti Ameerikaa wayita Itoophiyaan akeekkachiiftu an nagarrama. Ambaasaadar Diinaa Muftii yookaan mucaa isaa ta'ee ilmi isaa tokko Ameerikaan dhabamu yookaan Awurooppaa kana jira yookaan Ameerikaa jira. Ummata ijoolleen isaanii biyya faranjii keessa Awurooppaa fi Ameerikaa jirtutu ilmaan hiyyeessaa Tigraay keessatti akka dhuman akka gudeedaman. Ameerikaan ijoollee teessan nutti as ergattanii tanamaa achitti hin ficcisiisina. Ijoollee teessan ijoollee shamarranii biyya faranjii Awurooppaa fi Ameerikaa ergattanii ijoollee miskiina ammoo Itoophiyaa keessatti akka gudeedamtu hin ayyamnu jetti Ameerikaan kana gaafatti jarri ammoo Ameerikaa akeekkachiisan. Lakki Ameerikaa rakkoo sirra gayaa Itoophiyaa irraa taa'ii Itoophiyaa waggaa 150 duraanuyyuu kolonii jala galuu didde uf eeggadhu Itoophiyaa Ameerikaa waan ati dhabdu waan baay'ee jira ittiin Itoophiyaan maali wanni Ameerikaa yoo Itoophiyaa irraa citte dhabdu na dhibaa baran na dhiba kana qofaa miti akeekkachiin isaan Ameerikaa akeekkachiisan waan addaati. Ameerikaan waa takkatti qofaan Itoophiyaa miidhuu dandeessi. Tokkoffaa qoqqophii diinagdee irra keetti. Mootummoota Awurooppaa gamtaa Awurooppaa waliin ta'uudhaan liqiin takka Itoophiyaadhaaf akka hin kennamne gooti. Ka viizaa qomaa biti jarana viizaa waan biraati dhiisaa yuumee viizaa. Viizaa dhiisaa Abiyyi yoo barbaachisaa ta'e udmee isaa Itoophiyaa keessa haa ta'u. Ka waa'ee viizaa irraa gadaa buunu yuume. Abiyyiin irra xilaata qaba. Keeniyaan Itoophiyaa daffaruudhaaf deemti. Masriin Itoophiyaa daffaruudhaaf deemti. Suudaaniin Itoophiyaa daffartee keessa seentee nyaachuu jirti. Giddibii laga Abbaay bishaan gaddabnu malee jedhan. Bishaanuma Abbaay ka gaddabuu deeman kana irratti addunyaa yoo walii galtee hin qabaanne Itoophiyaan qarqaarsa eessaa barbaadda ta'ib. Ameerikaa tuffatte, Awurooppaa tuffatte, eenyutu si bira dhaabata gaafa duulli kallattii kamiinuu si baname gaafa Ameerikaan qoqqophii diinagdee sirra keette. Gaafa lolli Masriif Suudaan irraa kallattiidhaan sitti baname. Lolli jechuun meeshaa waraanaa eessaa fuudhu edda mallaqa liqii eessa gaafachuu barbaadda. Naa himaame Itoophiyaan meeshaan harkaa qabdan hin dhuma jarana. Isin birrii takka yoo qabaattan birrii 100 yoo qabaatte birrii 100 takkaasa yoo nyaatteen dhumtii bara. Abiyyiin Ahmadarraa rookeettii 8,000 yoo qabaate rookeettii kafacaasan kana beektanii rookeettii 8,000 yoo qabaate rookeettii 8,000 Masriif Suudaanitti yoo gadhiise isa dhumaa irratti siyaasa Afwerqiitu Itoophiyaa rukuta kana beektanii. Gaafa san maaliin siyaasa Afwerqii rukuta Itoophiyaa Abiyyiin siyaasi marra isin Abiyyiidhaan fire jettan kana waan inni dalaguudhaaf deemuun beektanii barreesse. Gaafa Abiyyiin addunyaan harka jalaa fudhattee meeshaa fedhe yoo qabaate birrii malee bitachuu hin danda'u. Addunyaa yoo walii galtee hin qabaanne liqii biyyitti kennitu hin jirtu. Chaayinaan isinarraa Chaayinaan Ameerikarraa akkana jette. Ruusiyaan ijjannoon Itoophiyaa akkana jette. Kaleessallee akkanuma jechaa turan jarri kun. Gaafa jarri kun Ameerikaan Saadam Huseeniin akka gootu. Gaafa Ameerikaan Gazaafii akka gootu. Ruusiyaa, Turkii, Chaayinaan kun akkanuma jedhan jarri. Yaa ummata keenya miskiina taragaggaa waan tokko dubbachuudhaan dura Ameerikaa duulurra tasgabbooftanii osoo laaltanii gaarii. Waa'ee dubbii Ameerikaa fi Itoophiyaa keessa seentanii marqina. Ijoolleen badhaadhina. Potoo namichaa balleessuun kun bu'aa isiniin qabu. Tokkoffaa Ameerikaan ummata akkasiisanii miti. Isinii galaami. Illikii keessa seentee xiiqiidhaan gaafa Abiyyi Ahmad deemte addunyaan takka Ameerikaa waliin dhaabatti malee Itoophiyaa waliin hin dhaabattu kana amana. Chaayinaan isin jettan, Raashiyaan isin jettan qawwee Abiyyitti gurguratti. Qawwee Abiyyiin qawwee waan ittiin bituun argatu. Ameerikaan ammoo meeshaa ishii teknooloojiidhaan kaayame tokkocha akka Itoophiyaatti hin gurguramne gooti. Awurooppaan kun diinagdeedhaan biran dhaabatan. Liqiin Abiyyi yoo kasare bara addunyaan kasaraan waliin hin dhaabatu. Tokkoffaa qumaara beeytanii jiran siyaasa jechuun qumaara. Qumaara wayita taphattu kasaraan waliin hin taphattu addunyaan. Waan bu'aa qabu waan nyaattee birrii argattu tokko taphatta malee waan si kasartu namni taphatu hin jiru. Har'a Chaayinaan tola Itoophiyaa Abiyyiidhaa bar qawween kennitu birriidhaan kennitiifi bara. Raashiyaan
tola abiyyitti hin gurguratu bar xiyyiitii takkatti birriidhaanii bar obboleessuma isaa isinii fakkaata martuu aangoo isaatii fi biyya ofiitiif dalaga amma asirratti waan isiniin jechuu barbaadu Ameerikaa tuffachuu kana lashima jira marallee gootummaan keessan likki yoo tare Ameerikaa girrisama isinitti hin fakkaatin jiran dhugaa isinitti maa Ameerikaa Jawaari Mohammadiin seenaa kamana hidhaa keettanii nyaachuu dide dhuguu dide cukkoo malee nyaadhu maalii malee nyaadhu jedhettanii harakaatii gootan san akkasitti hin deemina ofuma keessan iyyuu waan dubbattan kana mee saalfadhaaf laala piippi taragaggaa jiran taragaggaa beesi dubbaadhu waa badaa dalagaa jirtanii isin waan biraatti dhiisi ani isinitti hima dubbii takkatti laa Ameerikaan xiiqii keessa galte taanaan waraana Abiyyi Ahmad harka jiru kana guutuu bitti jala waraana isaa kana guutuu dubbii kana barreessi ol kaa'i isin har'a miskiinni rabbi Itoophiyaan tokkummaa qabdi tokkummaan tokkollee hin jiru kanallee ofin shawwadina Itoophiyaan tokkummaan qabdu qabadhu Itoophiyaan tokkummaa hin qabdu har'a keessoon isii qullaadha isin yoo tufuuzoodhaan OBN fi waaltaa miidiyaa Itoophiyaa irratti waan barbaaddan qaayitan lafarratti maaltu dalagamaa jira maal laalle yaa ijoollee PP ummata Itoophiyaa keessa dhumaa jiru qoo qabdanii godina akkanaatitti qondaalli mootummaa du'e magaalaa akkasiititti qondaalli mootummaa du'e karaa akkasiititti ebaluu du'e karaa akkasiititti ebaluu du'e kana Ameerikaa miti kajjeesaa jirtu Suudaanii miti Masrii miti Itoophiyaa ma keessa rakkoon jira humna hidhatee jiru waraana adda bilisummaa Oromoo juntaa isin jettan kana ta'e qaama mootummaa keessa ka woboo waliin dalagu jira qaama mootummaa keessa ka juntaa isin jettan waraana adda bilisummaa bilisa baasaa Tigraay waliin dalagu jira isinitti himu kana hunda keessatti Abiyyiin har'a Itoophiyaan tokkummaa qabdi ofin gowwoomsina waan lafarra jiru Itoophiyaan tokkummaa hin qabdu kana amana Abiyyiin Ahmad waanuma inni Ameerikaa dura dhaabatuuf na dhibean na dhibe homa takka harkaan qabu bar namichi homa takka miidiyaan alatti homa harkaan qabu waraana kana ammoo waa takka qabadha laal dammaqaa mokonnon amanuun irra hin jiraatu Abiyyiin Ahmad ofin gowwoomsina jalan Daani'eel Kibriit amanuun irra hin jiraatu Abiyyiin Ahmad tokko kana ajajoota jeneraalota waraanaa poolisii ajajan kana amanuun irra hin jiraatu namni sammuu qabu tokko birriidhaan bitamaa barummanni jiran Ameerikaan wallahi birrii kana akkana fuula kee kana dura gasinayte akka ati kuni dhugamaan birriidhaan jettee maraattu si gooti bar namni birrii baay'ee orge amma nama maraatu jira bar mallaqa guddaa tokko yoo ati jala gannayte nama maraatu jira bar leencoon baatii birrii Itoophiyaa 10,000 jecha Oromoo gurgurate yaadattanii 10,000 isin har'a ummata Itoophiyaa ka birrii 10,000 jecha obboleessa ofii gurguratu birrii 10,000 jecha ummata obboleessa ofii gurguratu Ameerikaan bituu dadhabdi biyyaddanii hiyyaaddan kaa sammuun keessan hin jiru ijoollee bilchiginnaa bar Ameerikaa irra duuluun duratti Ameerikaan maal akka taate jala seeni qoradhu yaa wasaka gadi warra waan beeyne dhoqqe nyaattanii dhuguu alba'u hojiin keessan kanu gadi baatanii nama arrabsuu fotoo namaa achi garagalchuu as garagalchuu kijibaan badhee balleessuu waan namni dhugaa dubbatu dhiiftanii waan biraa dubbattanis isinii galee ziftiin akka keessanii haywaanni waan hin beeyne keessan galina yoo siyaasa hin beeyne dhiisa Abiyyi illee taate yoo mafeetanillee deeggartan waan inni mootummaa kanaan wal godhu us jedhaa ta'a laala waa poostii godhuu barattan fotoo namaa balleessuu barattan kuni bakka faayidaa takkan qabu kuni Abiyyitti jabeessa malee ittiin laaffisu anaa miti barka isin fotoo balleessaa artan anaa miti gar namichi dheengadda alaabaa Ameerikaa guba jedhe Abiyyi Ahmad tattamaan akka qoqqobbiin viizaa irra kaamu godhe Itoophiyaa irra andaargaachoo xiggee namichi jedhamu jechuudha isinillee itti dabalaa irrumaan itti dabalaa Abiyyi taaftee kokkee haa qabani homaalleen gootaniif dhugaa isinitti maan ijoolleen bilchiginnaa homa takka hin gootaniif Abiyyi Ahmad homa takka imimmaan rogaan boottaniif hundi keessan kijibdoota hundi keessan hin kijibdan namni dhugaan Abiyyi jaalatu Abiyyi Ameerikaa qabi dhuqqee itti kaasin jedhu maaliif namni jarana Ameerikaa Abiyyi dhiisi Abiyyi Itoophiyaa biskiira ta'e tana dhiisi ta qarqaarsa Ameerikaati waggaa meeqa jiraatte tana dhiisi biyyummaan guddatteeyyuu waan akkasiin gootu gibee gama sanyii mootii bilookii si godhate baafadhu si baasee jira wasak isinii galee kana tokko wanni itti yaadamuu qabu isa kana kan biraa maali wanni jiru kabiraa wanni jiru maali nama lamaan takka biloo godheera amma sallamaan takka tokkotti dabalee kalasna nama sadi biloo kisin godhaa sadiin takka biloo kisin godhaa warra sirritti dhiini matoo isin gale
bilook isin godhee isin galchee achi kaata uummata keenna haasaa jechuudha. Bara nama dhiigni dhibba galee jira keessa beektanii. Jara san amma nama lama baase sadii tokkotti dabalee halas hin dhiisa achi booddee warra dhiigni dhibba tokko galee jira beektu. Sanniin amma dhiigni akka isaa gaddee bu'u itti daballa. Amma nama lama bilookii godhee jira. Tokkon naafe nama tokkon barbaada ka dhiigni dhibba si galee kottu. Bilookii si godhaachumaan qabbanooftee teetta jechuudha. Eshi maal jechuu barbaadeeti haasaa tokko kana osoo eegaa gas dubbanne waa'ee Ameerikaa fi Itoophiyaa tokkoffaa waa takka dippiloomaasiin Itoophiyaa irratti yoo Ameerikaan qoqqophii Itoophiyaa irra keette Itoophiyaan biyya shororkeessaa jedhamtee waamamti akka duraan Suudaanii san taati. Tokko kanaa beeka. Achi booda investimentiidhaaf Itoophiyaatti Awurooppaan Ameerikaan biyyi Itoophiyaatti investi gootu hin jirtu. Akkuma Chaayinaa dheengaddaa waraanni adda bilisummaa Oromoo Chaayinaa sadi qabeetiin hin jennaan mootummaan Itoophiyaa waakkateemi. Namni qabame takka illee hin jiru jedhe woboon qabee geessee imbaasii Chaayinaa Itoophiyaa jiru waliin haasa'ee gadi dhiise. Fotoo waliin ka'ee akka kijiban taane ammoo ragaa Facebook irratti poosti godhe. Biyya san keessatti mootummaan ummata biyya alaa irraa dhufu investi godhuudhaaf nasbee isaanii eeguu hin danda'u. Akka barbaadetti uummanni achitti bahee galee hin danda'u. Biyya shiftaan taate bakka maratti nama si ajjeesu hin beektu. Kanaafuu Itoophiyaa irratti Ameerikaan qoqqophii gaafa keette Itoophiyaan shororkeessaa biyya shiftaa jedhamtee waamamti. Kanaafuuyyuu biyyi dhayxee achitti investi gootu takka illee hin jiru. Kanallee hin irraanfatinaa warri biltiqinnaa. Isinitti himna nuti waa maraayyuu isin dura deemnee finne. Ijoollee Jawaar Mohaammed leenjisee gadi nu dhiise. Isinii galee biyyi takka Itoophiyaa dhayxee investi godhuudhaaf yoo Ameerikaan irra qoqqophii kana duuba deebuu baattee keette Itoophiyaan biyya shiftaa jedhamti namni garas deemu hin jiru. Maaliif hin deemne? Yoo du'e namni itti gaafatamu hin jiru. Ameerikaan lafa keetti. Itoophiyaa namni deeme yoo ka du'u taate yoo rakkoon irra ga'e yoo shiftaa yookaan waraanni juntaa wayyaanee qabate yookaan yoo abaa'oo shanee qabate yookaan waraanni kamuu yoo qabate itti gaafatamaan hin jiru. Mootummaan itti hin gaafatamu. Biyyi seeraan qabdu waan ta'eef. Biyyi mana murtii hin qabdu waan ta'eef. Itoophiyaan mana murtii hin qabdu bara. Itoophiyaan bar manni murtii hin jiru bara. Hin jiru manni murtii. Manni murtii biyyi hin qabne tokko mootummaan hin jiru. Biyyi hin jirtu jechuun Itoophiyaan diigamtee bara. Itoophiyaan diigamuun qabatamaan lafarratti diigamtee bara. Mee manni murtii hin jira amma Itoophiyaa keessa. Nam tokko biyyi tokko eega mana murtii hin qabaanne hin jedham biyya hin jedhamtu bara. Manni murtii yoo jiraate mee nama mootummaan gadi manni murtii gadi dhiise gadi dhiifamaa jira. Gadi dhiifamaa jiru nam tokko. Dhugaa naa baatu. Dhugaa rabbiin arga. Haqa rabbiin arga. Haqa rabbitu arga. Rabbiin haqan arga. Isinirra dalagaa jira moo rabbiin haqa argu. Bilchiginnaa kana quba qabaadhu. Rabbiin haqan argaa jettaniimi. Rabbiin haqan arga isinirra dalagaa jira. Isinumatuuyyuu sirrii hin jirre rabbi sanuma haqa arga. Rabbiin haqa dalagaa. Kanaafi dubbiin teessan lafuma seenti. Lafuma seenti. Lafuma seenti. Lafuma seenti. Ol hin deemtu dubbiin Abiyyi Ahmad. Maaliif? Rabbitu arga. Rabbi jedhaa miinillee waa jedhu. Dhugatu injifata jedhaa bara. Dhugaan ni mo'atti jedhaa bara. Dubbii mara keessatti bara biyyiin kanuma jedha. Nutis akkasuma jenna. Dhugaan ni mo'atti. Dhugaan mo'ataa jirti illee immoo. Dhugaan mo'ataa jirti moo mo'ataa hin jirtu girrisa? Mo'ataa jirti. Qabattanii kaleessa irraa kaasee har'a Oromoo kaleessa addunyaan nu jalaa uwwaattu. Ameerikaa maaloon waliin dhaabadhu. Awurooppaa maaloon waliin dhaabadhu jedhaan turre. Awurooppaa no support Itoophiyaa. Birri Itoophiyaaf hin kennina. Mallaqa Itoophiyaan qarqaarina jedhaan turreenu. Girrisaa jettee moo hin jenne waan kana jettee jirta. Har'a birriin Itoophiyaa irraa cite. Dhugaan baatee moo hin baane? Hayxi baatee moo hin baane? Hayxi haa baatu jedha warri bilchiginnaallee bara. Hayxi haa baatuun isin jettan hayxi baatee moo jirti hin cinqamina. Wallaahi hin cinqamina ijoolleen bilchiginnaa. Waan jettan keessatti takkatti hayxi haa baatu san lafan buusina. Tana isin deeggarra. Dubbiin isin agarraatitti qabsoo keessan keessatti godhaa jirtan keessaa hayxi haa baatu. Nama Hacaaluu Hundeessaa haa nyaate rabbisa haa nyaatu. Du'aayii tanatti jabaadha. Waan gaariirra jirtan bakka kanatti. Nutis kanuma barbaanna. Haqa gaafa rabbi baase hayxiin baati bayaa jirtiillee. Argaa jirraa bara. Mee dubbiin bilchiginnaa waggaa sadiin kana keessatti akka bara 2018 irraa kaate hagarraatitti sadarkaa irra jirtu laalime. Mee laali ol deemaa jirtiif gad deemaa jirtii laalaa kaa bilchiginnaan. Ufuma keessan iyyuu madaalame 2018 irraa kaasaa. Abiyyiin 2018 akkam jira? 2019 akkam jira? 2020 akkam jira? 2021 akkam jira? 2022 Abiyyiin hin jiru. Ilaalaal dhugaan bayaa jirti ka. Dhugaan bayaa jirti bara. Abiyyiin tartiibumaan dadhabaa deemaa jira. 2018 wayyoo qaba. Awurooppaan harka dhooytiif, Ameerikaan harka dhooytiif, Chaayinaan harka dhooftiif, Ruusiyaan harka dhooytiif, Oromoon harka dhayaaf, Maarreen harka dhayaaf, har'a hoo
har'a hool kudha sagalillee diqqoo wayyoo qaba kuma lamaaf diidamallee diqqoo isii wayyoo qaba har'a laalibee subhanallah Ameerikaan lubbuu isaa gaafachuu jirti Ameerikaan viizaa gaafachuu jirti Ameerikaan birriin hin jiru jetteen Awurooppaan birriin hin jiru jetteen hundi isaa sadarkaa har'aa biyyiin irra jiru laala kanaafuu hayti haa baatu jecha jedhu kana ijoollee bilchiginnaa wannan isin dhaamadhu jecha tana lafan buusina jecha tana jabaadha bakka tanatti karaa tokko irra jira ila laala bakka kanatti laala waan jettan keessatti hayti haa baatu jecha tana lafan jalaan kaayina dhugaan hacaaluu haa baatu jechuma tana lafan kaayinaa isin waan biraa isin irraa na bar wallaalummaa qabda waan ta'eef jechuudha siyaasni isiniin galle waan ta'eef isinii galee abiyyi majaalattan waan taateef waan biraa nuun jedhina isin hayti haa baatu alhamdulillah tanuma bichaa nuun dhabina nu deeggaraa isiniin hin jennu har'as boris waan jettan keessatti dhugaan hacaaluu haa baatu hayti oromoo haa baatu aboo tana nuun dhabina tana abiyyiifumaaf jedhaa isin garuu bakka dhugaadha itti kaa isin abiyyimaaf jedha abiyyi jalattuumi abiyyimaaf jedhaa isin hayti haa baatu abbichuu koo jedhan dhugaan garuu abbaa bira dhayti warri hadiisa rabbii himu kuni waa maraa nutti himee bar maal jedhan nam tokko wayita si abaaru haqaayyoo si abaare abaariin tun ol deemteedhan samii kana keessa ol deemte yoo ati nama ati abaarte san abbaa ati abaartu san jechuu bar abbaa san bira dhaquu dadhabdu deebitee si rukutti maaliif haqan qabdu kaa nama abaaruu sanitti dubbiin teessan amma akkas ta'aa jirti dhugaan haa baatu wayita isin jettan dhugaan bayaatuma jirti kana itti nuu jabaadhaa ijoolleen bilchiginnaa bakka kanatti tokkummaa qabna fotoo hacaaluullee poostii godha waan rabbarreessaa hacee dhugaan kee haa ba'u kasi nyaate haa nyaatamu aboo nuu jabaadhaa jecha kanatti wallaahi billaahi jecha kanatti nuu jabaadhaa namni hacaaluu hundeessaa nyaate haa nyaatamu barreessi hundi kee bilchiginnaa warri taate dhugaan hacaaluu hundeessaa haa baatu tanuma nuu barreessaa isin ijoolleen bilchiginnaa rabbiin hin beeka kaa dhugaa hin baasaa rabbaa fedherraa haa baasu abiyyi haa ta'u warra isin jettan sanis haa ta'u isin tanuma bichaa nuu jedha tanarratti walii gallee jirra amma asirratti waan isin jechuu barbaadu Itoophiyaan Ameerikaa irraa yoo taa'uu didde qoqqophii viizaa nana biratti baay'ee qallaaliidha bar Itoophiyaan Ameerikaan qondaaltota ol'aanoo Itoophiyaa irra viizaa kaa'uun qallaaliidha bar jiran waan baay'ee salphaadha bar kun kanaa miti dubbiin ganaa investi warra Itoophiyaatti godhu biyya shororkeessaa kanatti hin deeminaa jedhamee murtiin dabruuf deema bar biyya finxaaleeyyii biyya mana murtiin qabne biyya olaantummaan seeraa keessatti hin kabajamne biyya manni murtii abbaa murtii wayita gasidhiisu poolisiin karrarraa qabeesi hidhu laalimee biyya mana murtiin qabne tokko investi ittiin godhani investii wayituu hin jiru abadan isin amma irraa abiyyiin sirri biyya bulchaa jira jettan abiyyiin mana murtiiti oli abiyyiin seeraa oli Itoophiyaadhaa ol ta'ee argame abiyyiin Ahmad maal taatan isin isa jaalattanii fi miti dhugaa yoo ka dubbattan taate abiyyiin Itoophiyaa fi seeraallee ol ta'ee argame mana murtiitii ol ta'ee argame jechuu abiyyiin Ahmad kana ragaa qabatama haga har'aatitti nama meeqa kamanni murtii bilisa gadhiifamuu qaba jedheen poolisiin fuudhee tana buute tana garagalte tana deebitee tana garagalte gaangee Haaji Kamal calaw kanaaf manni murtii hin jiru isiniin jenna jechuudha biyyi mana murtii hin qabne takka investii ittiin godhu manni investeroota Awurooppaa Ameerikaa bakka fedherraa Chaayinarraa dhufee biyya san keessa dhaqee achitti olaantummaa seerri hin jiruun abbaan fedhe yoo balleessaa tokko irra fudhate Itoophiyaan itti gaafatamti nasbee dippiloomaatii tokko Itoophiyaa keessa du'eef biyyi kamuu Abiyyi Ahmad gaafatti maaliif biyyi sun seeran qabdu karaa mararratti nama du'a mee amma biyya san keessatti filannoo geggeessa jedhee Abiyyiin dunuunfatee deemaami har'uma nama meeqa du'e jalan qondaala mootummaa meeqa du'e guji keessatti dheengadda guyyaa har'aa amma sa'aatii kana finfinnee keessan maaltu dalagamaa jira waa'ee amantii ummata amantii ortodoksii Abuuna Maatiyaas walgahii jiraarra walgahii sanirra jeequmsi ka'ee finfinnee waan fakkaattu agartanii bi poolisii kana yeroo booda isiniin biraan geenna biyya san keessatti akkuma isiniin jenne Abiyyi Ahmad dubbiin isaa ol deemaa jirti lafa seenaa deemaa jirti ragaa 2018 irraa kaasaa haga 2019 jijjiiramni maal fakkaata amma 2020 keessa Abiyyiin Ahmad akkam jira 2021 keessa Abiyyiin akkam jira waan jedhu madaali achi booda waa'ee 2022 waa'ee 2023 madaaluun sin dhibu jechuudha siigalee 2023 akkamitti akka dabarsinu 2022 akkamitti akka itti seennu
madaaluun sin dhibuu jechuudha. Dubbiin isaa lafuma seenaa deemaa jirti. Lafuma seenaa deemaa jirti. Lafuma seenaa deemaa jirti. Amma akkuma isiniin jenne sanumaa irratti poolisii Itoophiyaattu qaba Abiyyi Ahmad. Waraanuma Itoophiyaa kana agartanii. Waraanuma Itoophiyaa kanatu Abiyyi Ahmad olaantummaa seeraa jala oolchaa qabadda. Umar al-Bashir yaadadha. Yoo Abiyyiin Ahmad poolisii Itoophiyaatiin hin to'atamin tuhunaa jedha. Akkanuma qabadda. Osoo inni achuma keessa diratii dhiibee boonu laa. Osoo inni diratii dhiibee boonu. Yoo inni poolisuma biyya sadiitiin marfamee mana hidhaan seenne akkanumatti waliin jirra Oromoo. Qabadhu Afrikaa keessatti wanni kun deddeebi'ee jira. Dheengadda namitti eessa biyyi isii abboon taloo sanillee waraanuma biyyaattu qabe. Tokkollee guyyaa har'aa waraanuma biyyaattu